Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanaatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa Gooftaa keenyaa Fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtaniitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa Fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abboota keenyaa falmoota keenyaan kan galateeffamu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu Gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa falmoolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan boqonnaa tokkoffaa jalqabnee barachaa akka jirru obbolaawwan barumsa kana barachaa jirtan ni yaadattu. Boqonnaa kanaan dursinee kutaa tokkoffaadhaa fi kutaa lammaffaa jalatti hiikaa dubbii Kiristoos jechuun maal akka ta'e kutaa jalqabaadhaan baranneerra kutaa lama guyyaa darbeedhaan immoo Kiristoos jechuudhaan waa'ee isaa barachuudhaaf kan jirru kun qaama sadan Sillaasee keessaa tokko kan ta'e bara booda immoo foon uffachuudhaan haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam irraa nama kan ta'edha jennee. Kanaaf inni kun qaama Sillaasee keessaa tokko kan ta'e kun yeroo jennu Sillaaseen hoo maalidha kan jedhu gabaabinaan ture yeroo darbe waa'ee Sillaasee kan baranne jechuudha. Walumaa galatti egaa addunyaa kan uume, kan jiraachisu, kan nyaachisu Waaqni keenya tokkodha. Waaqni keenya kun immoo waaqummaadhaan tokko ta'ee kan jiru sadummaa addaa immoo ni qaba. Sadummaa maqaa ni qaba. Sadummaa qaamaa ni qaba. Sadummaa hojii, sadummaa haalawwanii ni qaba jennee ibsine qaama sadan kan jenne Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu keessaa tokko Iyyasuus Kiristoos jennee maqaa foonummaadhaan kan waamnu kun Ilma Abbaa Sillaasee qaama sadan keessaa Ilma kan jedhamedha jennee isa kana ture ibsinee kan dhaabbanne jechuudha. Guyyaa har'aas immoo akka fedhaa fayyaa Waaqayyootti isuma kanatti fufuudhaan kutaa sadaffaa barumsa kanaa kan ta'uun madda barumsa kanaa madda barumsa dubbii Kiristoosii fi akkasumas immoo dubbii Kiristoos barachuun maaliif barbaachisee kan jedhudha kan barannu. Waaqayyo Abbaan keenyaa akkuma yeroowwan darbanii har'as nu gidduutti argamee sagalee isaa nu barsiisuun fedhaa fayyama isaa nuuf haa ta'u. Dhagaan madda dubbii Kiristoos yeroo jennu qulqulleettii mana kiristaanaa keenya koorsii barsiistuu hundumaadhaa fi madda ni qabdi. Maddoonni kun immoo jalqabanii dursumarraatii hundee kanneen qabaatanidha malee yeroo dhiyootti manni kiristaanaa ofumaa yoo ta'etti kan isheen qopheessite miti. Ittiyyuu jalqabumarraa kaasee Waaqayyoo mataasaa addunyaadhaaf yeroo of beeksisu kallattiin ittiin filate jechuun kitaabilee qulqullaa'oo barreessisuudhaan qulqulloota filachuudhaan jechuudha. Kallattii ittiin ibsana keessaa funaanuudhaanidha manni kiristaanaa keenya barumsa kamiyyuu kan barsiistu jechuudha. Kanaaf barumsa dubbii Kiristoos amma akka seensaatti ilaalaa jirruudhaa fi yoo Waaqayyoo nuuf eeyyame gara fuuldaatti bal'inaan barachuudhaaf kan jirru isaan kun eessaa walitti qabamanii kan jedhudha. Asitti ibsuu kan barbaanne jechuudha. Walumatti qabnee gaafa ibsinu dubbii Kiristoosiif barumsa waa'ee Ilma Waaqayyoo Gooftaa keenyaa Fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos barachuudhaaf kan jirru kana jechuudha. Manni kiristaanaa keenya eessaaf jennee yeroo gaafannu maddisaa kitaabilee mana kiristaanaa keenyaadha guutummaa isaaniitti.
Kitaabileen mana kiristaanaa keenyaa immoo tokko dhalachuu gooftaa keenyaa dursanii eenyumti kallattii adda addaatiin raajotaan namoota filatamuudhaan kan inni barreessise kitaabilee raajotaa yookiin immoo kitaabilee kakuu moofaa. Kan lammaffaan immoo eenyumti gooftaan keenya foon uffatee yeroo inni barsiisaa turetti isa wajjirraan deddeebi'uudhaan barachaa kanneen turan duuka bu'oonni isaa yeroo adda addaatti kan isaan barreessanii kitaabilee kakuu haaraa. Kan sadaffaan immoo hiikkaa kitaabilee kanaa isaan booda kanneen dhufan hafuurri qulqulluun yeroo kamittiyyuu mana kiristaanaa keenya wajjirraa wanta jiruudhaa fi duuka bu'ootaa booda warreen dhufan hayyoonni mana kiristaanaa beektonni qulqulloonni kallattii adda addaadhaan kitaabilee kana kan isaanii kaniidhaaf kan isaan barreessan jechuu walumaa galatti wanta baay'ee of keessaa qabaata kitaabilee hayyootaa kanneen jedhaman akka maddaatti ni fayyadamna jechuudha. Innaa isaan kun kitaabilee sadiidha jechuudha kan fayyadamnu. Kan jalqabaa kitaabilee raajotaa akkuma jalqaba kaasne raajota kanneen jedhamanii qulqullootadha. Qulqulloota keessaa immoo bara abbootiitti aanuudhaan kanneen dhufan hanga bara duuka bu'ootaatti immoo kanneen jiran jechaadha. Musee irraa kaasuudhaan hanga Kiristoositti kanneen jiran qulqulloonni abboonni keenya barri sun bara raajotaa jedhama. Waaqayyo kallattii adda addaatiin raajii adda addaatiin jechuudha. Of mul'isuutiin waa'ee isaa kan inni dubbatedha. Innaa kitaabilee kana keessatti waa'ee gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos wantoonni baay'een barraa'anii jiru. Dursanii jechuudha dhaloota isaa dursanii. Inni yeroo dhufuu kallattiin ittiin beekamuu danda'u dubrooraa akka inni dhalatu fooniin jechuudha. Akka inni cuubamu yeroo cuubbaa isaa maalti akka raawwatu. Gaggabaasanii yeroo ilaallu bara barumsa isaa haala kamiin akka inni barsiisu fakkeenyaan kan inni barsiisaa ture ta'uusaa barumsa isaa Galiilaatti akka inni eegalu isa boodas immoo dhala namaa fayyisuudhaaf jecha birraan simatee hundumtu kitaaba raajotaa keessatti bal'inaan samanii jiru. Innaa kitaabileen kun dursanii fooddaa yookiin immoo gilaasii manatsarii mul'ataadhaan raajiidhaan fagootti Kiristoosin arganii kan isaan barreessanidha. Innaa walumaa galatti kitaabileen kun jechuudha abboonni keenya waa'ee Kiristoosiin barreeffaman jedhanii dubbataniiru. Kitaabileen kun dubbii Kiristoos amma barachuudhaaf jirruudhaaf akka maddaatti nu gargaaruudha. Kan lammaffaa immoo kitaabilee duuka bu'ootaadha. Kitaabileen duuka bu'ootaa salphaadhumatti kan argannu kakuu haaraa irratti kitaabileen 35 jiru. Kitaabileen 35 sun kitaabilee duuka bu'ootaa jedhamu. Warreen duraa wangeelota. Itti aananii kitaaba seenaa kan jedhamu hojii duuka bu'ootaa. Itti aanee kan jiru ergaawwan qulqulloota abbootii duuka bu'ootaa. Itti aanee kitaabilee sirna duuka bu'ootaa jechuudha. Isaan kun hundumtuu waa'ee gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos barachuu kan jirruudhaaf maal ta'u madda ta'aniitu nu tajaajilu jechuudha. Asirratti adda kan godhu kitaabilee kana eenyumti ilmi waaqayyoo foon uffachuudhaan kan inni dubbate baay'een isaa ni jiru. Keessumattuu kutaa wangeelaa kan argannu kutaa mul'ataatti kan argannu mul'ata Yohaannis irratti eenyumti ofuma isaa kan inni dubbate jechaadha. Isaan kun waa'ee isaadhaaf irra caalatti madda barumsichaati. Itti aananii immoo isarraa kanneen baratan ergaawwan adda addaa kan isaan ibsan innis barumsa kanaaf madda nuuf ta'a jechuudha. Itti aanee immoo kan jiru kan xumuraan kitaabilee hayyootaadha. Hayyoonni mana kiristaanaa keenyaa tokko kitaabilee kana kanii kan jechuudha. Kitaabni amma dubbannu kun fakkeenyaaf wangeelota fudhannee wangeela Maatiyos, wangeela Maarqos, Lukaasii fi Yohaannis irratti waa'een gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoos dursummaa isaarraa kaasee hanga inni addunyaa feesee xumurutti bal'inaan barraa'ee jira. Barraa'anii kanneen jiran kan ammoo abboonni keenya maal godhaniiru akka barumsaaf mijatutti walitti qabanii dubbii Kiristoos jechuudhaan qofaatti kan haala barreeffameedhaan ni jira. Akkasumas kitaabileen kun kan isaan itti hiikaman ni jiru. Kitaabni hundumtuu hiikaa barbaada. Hundumti Kiristoos uumaan keenya galanni isaaf haa ta'uti yeroo barsiisaa ture barsiisee deebisee hiikaa turenna. Kitaabileen hiikaa barbaadu. Hiikaa kana immoo kan hiiku hafuura qulqulluudha. Hafuurri qulqulluun immoo qulqulloota abbootii irra buluudhaan yeroowwan adda addaatti hiikkaawwan kun akka isaan raawwataman taasiseeranna. Isaan kun hundumtuu madda barumsa kanaati. Hayyoota duukaa wal qabachuudhaan kan ka'u hayyoonni abboonni keenya kan biraas maal taasisaniiru
yeroo gantoonni adda addaa ka'an walitti qabamuudhaan maal taasisanu kitaabilee adda addaa barreessaniiru. Sirna mana kiristaanaa, dogmaa mana kiristaanaa jechuudhaan barreessaniiru. Fakkeenyaaf Niiqiyaatti kan barraa'e yoo ilaalle abboonni keenya 318 waa'ee ilma waaqayyoodhaaf keeyyatota baay'ee barreessaniiru. Isaan kun barumsaa kanaaf maddadha. Boodas kanneen dhufan abboonni keenya bara akka bara Nisxiroos bara inni ka'e bara 431tti Efesoonitti jechaadha. Waa'ee ilma waaqayyoodhaaf kan isaan barreessan sunis maddadha jechuudha. Yeroo adda addaatti gubaa adda addaa taasisuudhaan abboonni keenya walgahii adda addaa irratti dogmaa isaan hojjetan kitaaba qulqulluu bu'uura taasifachuudhaan inni kunis waa'ee dubbii Kiristoos kan barannu kanaaf maddadha jechuudha. Kanaaf walumaa galatti manni kiristaanaa keenya maadhaan maddadha. Salphaadhumatti kitaabilee kana of keessatti hammattee kan jirtu manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo waa'ee uumaa keenyaa, fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos barachuudhaaf kan jiru kanaaf maadhaa maddadha jechuudha. Ishumti manni kiristaanaa keenya maddadha. Mana kiristaanaa keenya keessa immoo kitaabileen kun hundumtuu ni argamu. Kitaabileen kunis kan mana kiristaanaati. Isheedha. Yeroo adda addaatti walitti ta'uudhaan kan barreessas mana kiristaanaadha. Kan hiikes mana kiristaanaadha. Gubaa'ee gochuudhaan, walgahii gochuudhaan dogmaa adda addaa kan qopheessisudha mana kiristaanaadha. Kanaaf waa'ee Kiristoos kan barannu kanaaf maddi mana kiristaanaa keenyadha. Manni kiristaanaa keenya immoo kitaabilee kana qabdii jechuudha. Kan biraan boqonnaa kanaan jennee xumuraaf kan barannu barumsa kana hoo maaliif barannaadha? Maaliif barbaachise? Barumsa dubbii Kiristoos jedhu kana barachuun faayidaa maalii qaba? Yoo baranne maal arganna? Yoo baranne maal buufanna kan jedhu gaggabaabsinee ilaallee haa xumurru. Egaan salphaadhumatti deebiinsaa barumsa dubbii Kiristoos maaliif barannaa jedhee nama gaafatuudhaaf deebiin maalaa? Fayyina mataa keenyaadhaaf baranna. Maaliif barannaa? Fayyina mataa keenyaadhaaf. Ingilis fayyina mataa keenyaa gaafa jennu dursinee koorsiiwwan dubbii amantaa irratti namni barateeru yoo jiraatu barataniitu kan hin baratin yoo jiraatan hin beeku malee haala uumama namaa kana booda namni akkamitti akka inni kufee kan jedhu bal'inaan ni ibsama. Dhalli namaa kabaja sanaan uumamee erga taa'ee booda sababa cubbuu raawwateedhaaf maal ta'eera? Du'a bara baraadhaan adabameera. Innaa fayyina kan jedhamu achirraadha. Achirraadha akka inni jiraatuudhaaf kan kennamte sun jalaa cufamtee waan turteedhaa fi bakki jireenyaa sun deebi'ee namni bakka sanatti galuu danda'u qaba. Bakka sanatti galuudhaaf immoo maana fayyina jedhama. Inni kun dubbii fayyinaatti bal'inaan ni ibsama. Namni egaa fayyee kan jedhamu kabaja waaqee dursee laate sanatti yeroo deebi'udha. Kabajni sun immoo jireenya bara baraadha salphaadhumatti. Waaqayyo dhala namaa keessumatti iyyuu maaliif uume? Ergamoota wajjinaan galatoodhaan jireenya bara baraa akka jiraannuudhaaf qofadha. Kanaaf jireenya bara baraa kana kan argannu fayyineerraa jedhamna. Kan argachuudhaaf immoo Kiristoos ilma Waaqayyootti kallattii sirriidhaan amanuun barbaachisaadha. Barbaachisaa bichaa osoo hin taane dirqamanas. Namni fayyina kanan qooddadhaa jireenya bara baraa argadha namni jedhu Kiristoos ilma Waaqayyoodhaan kallattii sirriidhaan amanuun barbaachisaadha. Kallattii sirriin kan jennu baay'ooliin Kiristoosiin maqaadhaan kanneen waaman jiraachuu danda'u. Tokko tokkos immoo waa'ee Kiristoos gimmaash kan fudhatan gimmaash immoo kan ganan ni jiraatu. Walumaa galatti waa'ee Kiristoos irratti barumsoonni lakkoofsa hin qabne addunyaarra ni jiru. Isaan kun hundumtuu fayyina ta'uu hin danda'an. Fayyina ta'uudhaaf maal ta'uu qabaa? Waa'ee Kiristoositti walumaa gala kallattii sirriidhaan beekanii amanuudha. Kallattii sirriidhaan amanuu jechuun fakkeenyaaf yoo ilaalle gara fuulduraatti bal'inaan ni baranna. Waaqa guutuu ta'uu ilma Waaqayyoo, Waaqa guutuu ta'uu Kiristoos. Dhala namaa fayyisuudhaaf jecha foon uffachuusaa. Foon uffatee kan dhufe dadhabaa ta'e osoo hin taane, foon uffatee kan dhufe akka keenya kana jalqabni isaa gadameessa haadha isaa gaditti akka hin taane, foon uffatee gaafa mul'atu kan taraa namaa jedhamee faayinaa lama akka hin taane, foon uffatee kan dhufetti iyyuu nu fayyisuudhaafidha malee dadhabee yookiin kabaja isaadhaati kan xiqqaate akka hin taane. Kana beekuu, kanatti amanuu, jireenya bara baraa ofuma isaa kan kennu inni jechuudha. Kana ta'uusaa ofuma isaa jechuudha. Kiristoos aangoo isaatiin, Kiristoos waaqummaa isaatiin jireenya bara baraa kan kennu ta'uusaa kana beekanii amanuudhaa fi isaan biroos cubbuu kan dhiisu ta'uusaa, kan kadhatamu isa ta'uusaa, abbaadhaaf hafuura qulqulluu jiraan aangoodhaan tokko ta'ee kan jiraatu ta'uusaa. Kana beekanii
amanuu haala kanaatiin Kiristoosin fudhachuudha. Inni kun Kiristoosin kallattii sirriidhaan amanuu jechuudha. Haala kanaan immoo amanuudhaaf obbolaawwan keenya Kiristoos Waaqa guutuu ta'uusaa beekuudhaaf, Kiristoos jireenya bara baraa kan kennu ta'uusaa beekuudhaaf, Kiristoos abbaa isaadhaaf hafuura qulqulluu wajjiraan walqixxummaadhaan Waaqa jiru, Waaqa jiraatu ta'uusaa beekuudhaaf immoo barachuun, beekuun barbaachisaadha. Namni osoo hin baratiin, osoo hin beekin kana hubachuu hin danda'u. Kana haala kanaadhaan beekanii amanuudhaaf egaa waa'ee Kiristoos beekuudhaaf manni kiristaanaa keenyaa, manni kiristaanaa Ortoodooksii Tawaahidoo waa'ee Ilma Waaqayyoo Gooftaa keenyaa Fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kitaabilee dursine tarreesse keessaa haala salphaadhaan walitti qabdee kan isheen nuuf qopheessite kana koorsii dubbii Kiristoos jedhu kana qo'achuun dirqamadhaadha. Maal gochuudhaaf? Kiristoos kana hundumaa ta'uusaa beekuudhaaf maal gochuu qabna? Koorsii kana qo'achuun dirqama keenya. Beekuun immoo maaliif barbaachisaa? Kiristoosin kallattii sirriidhaan amanuudhaaf nu gargaara. Kiristoosin kallattii sirriidhaan yoo amanne maal argannaa? Matuma keenyaatii jireenya bara baraa argannaa jechuudha. Kanaaf faayidaan barumsa kanaa barbaachisummaan isaa nun ofuma keenyaatu jireenya bara baraa akka argannuufidha jechuudha. Kanaaf egaa obbolaawwan keenya walumatti qabaatti seensaa waa'ee dubbii Kiristoos kan jedhu amma kanaa yoo ilaalle nugaa kutaattaanuun immoo boqonnaa lammaffaa kan jedhu kan eegallu boqonnaan lammaffaan kallattiimaan gara Kiristoositti dabarra nama ta'uusaa irraa eegallaa taanee dhaloota isaa ni qo'annaa jechuudha. Isaan kun qabxiiwwan adda addaa of keessatti qabaatu. Yoo fedha Waaqayyoo ta'e kutaattaama jalqabneetu kallattiimaan barachaa deemnaa jechuudha. Har'aa fi asuma irratti nu haa ga'u abbaa sagalee kanaa kan ta'e uumaa keenya Kiristoosiif galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kan dhageenyes laphee keenya keessa nuuf haa bulchu kutaattaanuun deebinee hanga dhufnutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.